keessatti jechuudha. Ani isinitti himitan ture. Obboleewwan koo video lamaan keessatti waa'ee laundry service baay'ee nama fayyadee ture jechuudha. Sanandu video kana ilaalati yoo kara biyya Arabaatti dhuftan jechuudha. Kara Itoophiyaatti hojii kana hojjedha. Baay'ee isin hawwata. Aralandi tole ka obboleewwan kiyya ashama kabajamtoota hordoftoota Didaatiyoob akkam jirtan fayyaa jirtanii jirra fayyaadha nageenyi waaqayyo bakkuma jirtanitti isin bira ga'u jechaa ta'u harrakaan qophii addaatiin isin bira dhufee qophii addaan kun maalidha waa'ee daldala ilaalchiseeti ka biizinesa tokko hojjechuudhaaf tooftaa tokko isinitti dhufee jira isin hundu qalbiidhaan akka qophii kana haga dhumaatti ilaaltanis hin jedha warreen haga ammaatti subscribing godha jaalattanis jibbitanis subscribe godhaa like ilongocho akkan irraafanis hin jedha obboleewwan tole ka business yookaan immoo daldalli isin hojjechuu barbaadan especially kuma 18 irraa haga kuma 80 warreen humni keessan danda'u fakkeenyaaf kuma 18 yoo qabaatan haga kuma 30 achiin booduma haga kuma 80 jechuudha isin galee business kana hojjechuu hin dandeessan businessin kun maal yoo naan jettan waa'ee laundry service shop ilaalchiseeta laundry service jechuun maal jechuudha warreen afaan ingiliffaa hin beekne isin hiika jechuudha laundry service jechuun uffata tokko maashinii keessa galchaniitoo maashinii sun uffata san yoo miiccu jechuudha maashiniidhaan uffata tokko miiccuudhaaf wantoota adda addaa isin barbaachisa isin galee maashinii san bituu barbaadanii isin barbaachisa akkasumas immoo mana kiraabii kireeffachuu qabdanii akkasumas immoo leetira meeqa ture 3,000 leetira taankarii leetira isaa 2,000 ta'e jechuudha isallee bituu qabdan mee maashiniin kun na duuba jira waan ta'eef isin hunduu haga dhumaatti na hordofaa subscribe gochuu akka hin irraaffanne like illee gochuu akka hin irraaffanne obboleewwan kiyya baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja jechuudha tole ka nan hordofaa egaa akkuma agartan maashiniin kun jechuudha maashina originaalii jechuudha American standardidhaan kan hojjetame uffata kan miiccu sa'aatii 24 hojjeta ilaala ilaala haga dhumaatti hojii biraa akkan hojjennu arallandi tole ka obboleewwan kiyya dhufe akkan oolaa qoy dura akkan isinitti agarsiisa akkuma agartan maashiniin kun jechuudha kiiloo 16 ni miicca jechuudha isin galee uffata baay'ee yeroo tokkoon seessuu hin dandeessitan jechuudha sa'aatii 24 hojjeta elektirikii irratti sakkaatanii ta'u jechuudha sa'aatii 24 maashinni kun maashina originaalidha laundry service jedha maashinni kun maqaan isaa LG jedhama beekuu qabdan jechuudha obboleewwan keenya especially dubartoota biyya Arabaa jirtan isin hunduu jechuudha biyya Arabaarraa hojii keessan hojjettanii ta'u isin galee qarshii keessan koostanii ta'u biyya Itoophiyaa uga dhuftanii booda biizinasii daldala akkamiitan hojjettanii ta'u yaaduu hin qabdan jechuudha daldalli kun baay'ee nama barbaachisa
fakkeenyaaf mee isin tani mee dura isin tan agarsiisu agartanii akkuma agartan inni kun as keessa jechuudha maanuwaalii adda addaatu jira maanuwaaliin inni kun jechuudha birdilibsii uffata adda addaa walumaa galatti kiiloo 16 miica jechuudha isinii galee akkuma isin jedhe inni kun ilaala maashina originaalidha automaatikidha wanti isinirraa eegamu wanta lama bishaan itti nammisan uffata itti naqu bichaadha achiin booda immoo uffata keessaa baasudha ni miicaa sa'aatii 24 hojjeta maashiniin kun qarshiin isaa qarshii 80 bitame isinii galee kan qarshii 46 hin jira kan 30 hin jira kan 18 hin jira akkuma humna keessanii jechuudha isinii galuu am fakkeenyaaf kan qarshii 46 bitamu jechuudha maalidha inni sa'aatii 6 bicha hojjeta kun sa'aatii 24 hojjeta in kan qarshii 18 bitamu immoo sa'aatii 4 bicha hojjeta isinii galee yeroo tokkoon jechuudha hin miicaa hin goggogsa automaatikidha waan ta'eef asuma keessatti hin goggogaa asuma keessatti ni qulqullaa achiin boos parsantii 15 bicha aduurra jechuudha ni aftan jechuudha sa'aatii 15 keessatti sorry daqiiqaa 15 keessatti aduu keessatti aftanii booda ni goggoga jechuudha inni biraa akkuma agartan inni kun paaworiidha ni paaworiidha inni fa inni biraa immoo kun start yoo jalqabuu barbaadan kana akkatti gadi kliikii gootan jechuudha inni kun immoo akkuma beektan sa'a meeqa keessatti akka miicamu sa'a meeqa akka barbaadu uffata isin as keessa gootan sun sa'a meeqa akka barbaachisu kan akkatti walii gale jechuudha azuursatoo ni hojjettan jechuudha asirratti immoo jechuudha wantoota adda addaatu ofirraa qaba isinii galee fakkeenyaaf sa'a meeqa irratti akka goggoguu daqiiqaa meeqa akka barbaachisu asirratti adjustii gootan jechuudha obboleewwan kiyya kanaafuu maashiniin gosti kana maqaan isaa LG jedhama inni biraa akkuma agartan qo'ame isinii galee kun maashinii isa oriijinaal sa'aatii 24 hojjeta jechuudha eeshi tole ka tankarii agartanii tankariin kun paayipiin kun leetira 2,000 birri 7,500 akkanaan bitame bishaan bu'aanbaa keessa yoo isin jalaa badi jechuudha sun hunduu as keessatti ni calalama agartanii maqaan isaa pilaastoo jedhama obboleewwan kiyya inni kun immoo bu'aanbaa irraa dhufe isa kana viidiyoo isa bulturaa irratti isin tanima kanaafu wanti kun baay'ee biizinasii ispeeshaalii warreen biyya arabaa dhuftan isin hunduu obboleewwan kiyya isin hunduu jechuudha biizinasii isin barbaachisa biizinasiin kun isin galee obboleewwan koo kanaafu bakkuma jirtanitti isin hunduu yoo biyya arabaa irraa dhuftan biyya Itoophiyaa keessa taatanii jechuudha biizinasii daldala kana hojjechuu qabdan jechuudha baay'ee isin fayyada fakkeenyaaf kan 46 gabittanii booda jechuudha qoy maashinii isa agartanii inni kun jechuudha maashinii kana gabittanii booda hodhisiisa adda addaa suufii adda addaa isa kana jechuudha asirra gootanii jechuudha kaawuyyaadhaan Untuk kau saja cuci, karena beku kabdan di sini dua cuci. Ini karena qarshi kuma saditi, mesin. Koi kauya, sini tagar sedetan. Kauya masih, karena aku boleh wangki, asal dua cuci, bisnis ini karena banada, bisnis ini kun, mesin original dah. Garu kan kuma kuda saddeet irraa ka'e kuma 80 bitan ilaala ka inni kun kaawiyyaadha kuma 2,500 bitan kuma 2,500 agartani inni kun kuma 2,500 bitame hodhisiisa adda addaa yoo wannochuu barbaadan uffata asirra gootanii jechuudhaan
kanaan tokko sun uffata keessa ni sirreessitan jechuudha. Kan akka shamizii t-shirtii adda addaa jechuudha. Ilaala t-shirtiin tokko ogamicha yoodha qarshii meeqa kaffalchiistanii qarshii kara deemnami kaffatu qarshii kara digdamaati guyyaatti uffata meeqatu isinii dhufa. Obboleettiin tiyya amma biizinesii kana hojjettaa turteeyyuu biizinesiin kun baay'ee nama hawwaataanaan jette guyyaatti 500 600 argatti ishiin jechuudha. Isinii galee kanaafuu isin hunduu biizinesii kana hojjedhaa. Biizinesiin kun baay'ee isin hawwaataa viidiyoo lamaanuu keessatti jechuudha. Ani isinitti himeetan ture obboleewwan koo viidiyoo lamaan keessatti waa'ee laawundarii sarviisiin baay'ee nama fayyadee ture jechuudha. Isin hunduu viidiyoo kana ilaalati yoo kara biyya Arabaatti dhuftan jechuudha. Kara Itoophiyaatti hojii kana hojjedhaa. Baay'ee isin hawwaataa. Guyyaatti nama baay'eetu uffata miiccachuu jedha. Birdi libsii tokko miiccuudhaaf birrii 150 guyyaatti birdi libsii meeqatu dhufa? Kana kaalkuleetii godhaa. Hodhisiisan immoo surriin fi kootiin tokkicha jechuudha. Birrii 80 akkana. Guyyaatti hodhisiisaa fi surreen tokkicha guyyaadhaan meeqatu dhufa? Guyyaatti uffata meeqatu dhufa? Kana ilaalaa. Maashinii sirnaan inni eegdanii miiccitanii taankariin asin jira. Biizinesii kana hojjedhaa. Isin hunduu akka nuuf famu. Manni dabbasaa eeyyan innis shaggaadha biizinesiin kun garuu fooliin isaa adda addaa wanta baay'ee dhibee irra bu'uu dandeessan jedheetan isinii galee Atansa kefet malıyor. Boda. Nasıl? Boda. Memnun Zaga no. Evet.
Kanaafuu obboleewwan kiyya isin hunduu jechuudha. Biizinasiin kun baay'ee isin gargaara. Isin hunduu kan hojjedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Isin hunduu viidiyoo kana yoo jaalatte subscribe, share, like godhaa. Maashiniin birrii 18,020 hin jira. Garuu guyyaatti sa'a 4 bicha hojjeta. Gidduudhaan jechuudha boqonnaa kennuu qabdanii. Akkasumas immoo birrii 46,000 kanuma originaal garuu 46,000 kiiloo 4 bicha kan miiccitu jechuudha. Kun kiiloo 16 miiccisni galee originaalidha. Isin hunduu biizinasii kana irratti jechuudha yoo isin hin galle bilbila kiyya hin beektanii isin hunduu gaaffii na gaafadhaa. Baay'ee gorsa adda addaa yoo barbaaddan. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Obboleewwan bakkuma jirtan fayyaa argadhaa, umurii dheeraa argadhaa. Akkasumas immoo subscribe godhaa, like godhaa. Didaa maqaan koo Didaadha. Didaa TV'n jedhama. Haga dhumaatti viidiyoo kana hordofaa ilaalaa. Tola kaasiniin jaalladhaa. Horaa bulaa.